Balay Zallaqaa Qilxuu yookiin abbaa koster eenyu. Akkuma beekamu seenaan Oromoo inni dhugaan dhufaatii dhaloota Qubee hordofee awwaala alagaan keessa dhokse diigee xurii seenaa alagaan itti maxxanse ofirraa miicaa dhalootaaf haqaa ture qabatee asan jira jechaa jira. Kana fuudhanii dhalootaaf akka dandeettii ofiitti dabarsuun gahee eenyu ture kana ofiif deebisaa. Jaarraa 16ffaan seenaa Oromootaa keessatti jaarraa sochii lafa babal'ifannaatiin beekama. Haaluma kanaan Oromoonni kallattii kaabaan hanga laga Mormor yookiin Abbayyaatti babal'ifachuu isaanii seenaan dhugaanii baha. Kaaba Itoophiyaa amma Walloo, Tigraayiif Goojjam keessaa mootonni Oromoo akka turan ni addeessa. Balay Zallaqaa Oromoo Walloo keessaa kan Booranaa jedhama. Damee Oromoo Tuulamaarraa dhalate. Abbaan gooticha kanaa Zallaqaa Qilxuu aayyoo galgalii Oromoota Walloorraa dhiibbaa mootota Habashaatiin gara Goojjamitti godaanan keessaa tokko turan. Obbo Zallaqaa Qilxuu loleewwan liji Iyyaasuu Oromoo Walloo hortee Tuulamaa keessaa tokko erga liji Iyyaasuun aangoo gadhiiseen booda baqachuun Walloo Booranaa gara Goojjam kan godaadan. Goojjamitti gooticha Balay Zallaqaa kan dhalfatan. Balay abbaasaa Balay Zallaqaa Qilxuu aayyoo galgalii fi haadhasaa Xaayituu Allanaa irraa bara 1910tti akka lakkoobsa Habashaatti dhalate. Haati isaas Walloo Booranatti dhalatan. Balay tooftaa riphee loluun beekama. Tooftaa kanaan Itaaliyaanota baandota yookiin basaastoo isaanii boqonnaa dhowwaa ture. Dirreewwan waraanaa garaa irrattis Itaaliyaanota mo'achuun gootummaa isaa mirkaneesseera. Tooftaa waraanaa gooticha Oromoo Balay Zallaqaa Qilxuu irra aanuu kan dadhaban Itaaliyaanonni abdii kutatan. Jabinaaf gootummaa goota kanaa fi gootota Oromoo birootiin Itaaliyaanonni biyya gadhiisanii bahan. Injifatamuu Itaaliyaa booda Haayile Sillaaseen waggoota 5f bakka baqatee jiru Ingilaandii yoo deebi'u, uummanni fi duuka buutonni Balay Zallaqaa Qilxuu maal badhaafama, aangoo akkamiitu kennamaaf jechuun eegaa turan. Haayile Sillaaseenis akkuma gootota Oromoo biroo aangoo isaaf waan shakkeef Balay akka qabamu taasise. Aangoos badhaasas hin kennineef. Biyya bilisa baasuun jibba Haayile Sillaaseen jalaa isa hin baafne. Akkuma Abdiisaa Aagaaf kanneen biroo hidhe, reebicha gidiraatu isa mudate. Hidhaan umurii guutuutti murtaa'e kan onnotoo jiruu mana hidhaa Finfinneetii cabsee bahuun erga qabamee booda mana murtiitti dhiyaatee murtiin du'aa itti murteeffame. Murtichas Haayile Sillaaseen mallattoon mirkaneesse. Bara 1945 akka lakkoobsa Habashaatti umurii isaa 35tti obboleeyyan isaa 2 waliin fannifame. Goota akkasii kana kan Oromummaansaa alagootaan dhokfame, hojiinsaas gatii dhabe, alagaan fannifame. Kanaaf hordoftoota YouTubii dhaloota Qubee seenaa Oromoota biroo qabannee akka isiniif dhiyaannu kan feetan yoo taatan YouTubii keenya kana share gochuudhaan, like, comment gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa. Subscribe gochuudhaan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafannaa. Galatoomaa, horaa bulaa, deebanaa.